Hello ladies and gentlemen, welcome back to our YouTube channel Aku English with Aramic. I'm Aku from School of American English. Dawatu Kiya akam nagagabdu bagijuratan. Aku sembaitan Irama gaaffiiwwan entrance kutaa kudha lama bara kudha lamaa fi kudha shanii dalagaa jira. Guyyaadhaa immoo paartii torbaffaa yookaan immoo paartii saddeettaffaa gadhiisee jira. Paartii torbaffaa jidduutti nu raafe paartii torbaffaa san dalaguu deemna jechuudha. Akkasumas immoo paartii isa dhumas qabadhee dhufee jira jechuudha. Hanga xumuratti na wajjin turaan affeeraa kiyya. Gaaffiiwwan an dalagaa jiru kunniin gaaffii inshuraansii osoo gaaffii tokkollee irra hin dabriin gaaffii giraamar paartiidha jechuudha. Okay, gaaffiin keenya afurtamii tokkoffaan hadhaa maa jedha? Paartii ja'affaratti gaaffii afurtamarratti dhaabne hadha moo gaaffii afurtamii lamaffaa jechuudha. Alright. Gaaffiin afurtamii lamaffaan maa jedha? I have visited several countries in my 20 years of tenure as a civil servant. Nonetheless, okay, nonetheless, however, okay, this is one of the clause of result here. Okay, nonetheless, however, okay, is it visible? Wait. Okay, you're by nonetheless, you can say however, so, however or nonetheless, no country have I come across like Ethiopia, which has dash hospitable, okay, which has dash hospitable climate of all. Gaaffiin kun maal jedha guys? Gaaffiin kun gaaffii waa'ee superlative degree jechuudha. Akkamiin superlative degree ta'e namichoon kun jechuudha. Namni Mr. A jedhamu kun magaalota Afrikaa garagaraa baay'ee daawwate jechuudha. Magaalota daawwate keessaa yookaan immoo biyyoota daawwate keessaa qilleensi akka Afrikaa akka Itoophiyaa itti tole hin jiru jechuudha. Kanaaf maal deema? Itoophiyaa qilleensa biroo wajjin yookaan immoo biyyoota biroo wajjin wal compare and contrast godhaa jira jechuudha. Kanaaf Itoophiyaa takkitti biyyoota biroo wajjin wal madaalsaa jira jechuudha. Kanaaf asmaa'idha jira which has hospitable. Hospitable is long adjective da. Long adjective dheeraa jechuudha. Yeroo baay'ee adjective dheeraa fuulduraan maal fayyadamna? Yookaan most yookaan immoo more jechuudha. Yoo superlative ta'e most yoo ammoo comparative maal ta'a? More ta'a jechuudha. Kanaaf biyya Itoophiyaa kana biyyoota biraa wajjin waan wal compare godhaa jiruuf waan tokko waan sadii wajjin kan fayyadamnu maalidha? Superlative degree dha jechuudha. Kanaaf deebiin keenya kamiini? A the best, B the most, C the most better, and D the best jechuudha. Yeroo hundayyuu kunniin the better miti, comparative miti, kan illee ta'uu danda'u, the best illee ta'uu danda'u. The best matammaa isaa maalidha? Good irraa dhufe jechuudha. Okay? Good. Okay? Positive degree isaati. And better, comparative dha. Best nama maadha? Superlative degree jechuudha. Kanaaf inni mataa isaa maadha? Superlative degree jechuudha. Of danda'ee jira jechuudha. Kanaaf deebiin keenya kamiini? Be the most jechuudha. So which has the most hospitable climate of all ya? Kanaaf Itoophiyaa biyyoota Afrikaa hunda wajjin wal compare godhaa jira jechuudha. Maal jedhee Itoophiyaan qilleensa mijooftuu bareedduu qaba jedhee dubbatee jira jechuudha. Gaaffii afurtamii lamaffaan maalidha? Miss Adanech strictly wanted, okay, wanted her. Wanted whom? Wanted her. Her students, okay, Mr. Adanech namti jedhamtu yookaan immoo hintaloon Miss Adanech namti jedhamtu yookaan immoo maqaan isaa akkasii suni ijoollee yookaan immoo barattoota isaanii maal goote akeekkachiiste jechuudha. You see guys, that missing classes without having due reason will be costly jechuudha. Class ra sababa tokko malee hafuun akka isaan qaxxaayisu jechuudha. She is of the opinion that everybody dash attend class regularly. Idea akkamii qabdi yookaan immoo opinion akkamii qabdi? Opinion barattoonni martiniyyuu yookaan immoo hunduu classii attend akka godhan jechuudha. Dirqama jechuudha. This is about what? This is about obligation that imposed by the speaker or by another person. Kuni ajaja nama biraatiin nama rakkaa'ame jechuudha. You see guys, A shouldn't advise agarsiisa. Kanaaf deebii ta'uu hin danda'u jechuudha. Hasuun ammoo it is external obligation dha. External obligation jechuun ammoo seera lafa kaa'ame wayiiti jechuudha. Okay? And the needs illeen yaa must kalaa akka dirqamatti fayyadamna. Caalatti ammoo maalidha? Must jechuudha. Kanaaf deebiin keenya maal ta'a? Must ta'a jechuudha. Okay, deebiin keenya maal ta'a? Must ta'a jechuudha.
Maalif masta gaaffiin kuni Miss Adaanach kanatti iyyuu maal goote impost goote jechuudha. Hina jechuudha yookaan immoo dirqama barataa argata jechuudha. Kilaas raafuun akka hin danda'amne isaan dirqita jechuudha. So this is obligation that imposed by what? But that imposed by the speaker. Okay, it's obligation that imposed by the what? By the other person. Na baratin imposed godhame yookaan na baratin dirqamni kenname jechuudha. Kanaaf deebiin isaa maal ta'a? Must ta'a jechuudha. Must, everybody must attend what? The class regular. Barattoonni hundinuu guyyaa hunda class maal gochuu qabani? Attend gochuu qabani jechuudha. Kanaaf barattoota isaanii maal goote? Strictly jechuun maal jechuudha? Sirriitti jechuudha. Gadi jabeessite jechuudha guys. Okay, the other one is after sadaffaa maalidha? It was announced. Okay, kale labsame jira. It was announced that there would be a staff meeting tomorrow at 9 a.m. and we all have been urged that no one miss it. I think we dash attend. I said to you, David Sikajo, I think. Okay? I said to my dad, Bekale beeksame jira yookaan immoo mana barumsaatiin yookaan immoo hoggansa mana barumsaatiin walgahiin borsa'aatii sagarratti akka jiru himamee jira. Kanaaf namoonni dhagaan hundiniyyuu akka irratti hirmaatan jechuudha. Wanni kun kan kenname ajaja mana barumsaatu jechuudha. Seera mana barumsaatu jechuudha. Seera mana barumsaa immoo kabajuun dirqama jechuudha. Kanaaf gaaffiin kun gaaffii kanaa wal fakkaata baay'ee walitti karaa jechuudha. Bet gaaffiin kun gaaffii waa'ee external obligation. Okay, this is external obligation. External obligation seera lafa taa'ee jiru wayita jechuudha. Seera beekamaa lafa taa'ee jiru jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo gaafa kana sa'aatii aganatti yoo isin jedhamee jiraate seera lafa kaa'e. Yookaan immoo tiraafikiin asiin baa'u isin jedhe seera lafa kaa'ee jira jechuudha. Seera tumamee lafa jiru wayitti maannaan external obligation jechuudha. Which is set by another person. Okay, so gaaffiin kuni don't have to jechuudha. Don't have to kuni is absence of obligation. Your body hingota, your body dhiisaa jechuudha. Don't have to isin jedhe your body hingota, your body dhiisaa jechuudha. Yookaan immoo gochuun qabdu jechuudha. Mastiin immoo yaa dirqama obligation dha. Should immoo advice dha. Oops. And dimaadha have to jechuudha. Okay, have to jechuun minor obligation, okay? Strongi akka mastiti miti. Garuu immoo have to len yaa masti wal fakkaata. Garuu immoo have to maadha waa wayii yoo barbaade ni goota waa barbaade immoo ni dhiista jechuudha. Fedhii kee irratti hundaa'aa jechuudha. Fedhii kee irratti hundaa'aa. Fakkeenyaaf barsan gaafa qidaame yookaan immoo wiikendii uhudii yoo siyaame qidaame yeroo baay'ee barsan yaamaa barattoota nuti uhudii yeroo baay'ee barsan barattoota yoo yaamame hin beektu barattoonni yoo dhufin jechuudha. Itti gaafatamummaa responsibility fudhatan jechuudha yookaan immoo barsaa fudhataman barattoonni fudhatu jechuudha. Maaliif ennaan dirqama miti jechuudha. Guyyaan dirqama wiixataa hanga jimaataatti jechuudha. Guyyaan kun immoo additional class jedha jechuudha. So have to kun maalidha? Have to is absence of obligation jechuudha. Okay, so the answer is what? The answer is have to jechuudha. So I think, okay, na fakkaata dubbata jira. I think we have to attend. Akka na fakkaatutti attend gochuu qabna jechuudha. Maaliif ennaan seera barumsaati waan ta'eef jechuudha. Seera barumsaa immoo kabajamuu qaba jechuudha. Seera barumsaati jechuudha. Seera hin jijjiiramne wayita jechuudha guys. So have to is the best answer for this question. Okay, gaaffiin kun gaaffii paartii toraffaati jechuudha. Amma immoo paartiin isa dhumaa paartii saddeettaffaa paartii sagalaffaa jechuudha. Kun paartii sagalaffaadha. Haa ta'uuti asuma jala barnaa jechuudha. Okay? Paartiin sagalaffaa maalidha? People who are promiscuous must know that they are in trouble. Dash. What I want to advise them is that is high time for them to drop such a bad habit. Okay? Namoonni amala isaanii barataan jechuudha. Namoonni amala isaanii gadhee ta'an walumaa galatti jechuudha. Amala isaanii I want to advise them. Okay, akka isaan amala isaanii sirreeffatan ni gorsaa jedha. Okay? A, so that dha. B, as. C, so. And D, because jechuudha. Okay. People who are promiscuous must know that they are in trouble. Okay? Fakkeenyaaf so that kenna maalidha?
yaa'u kun waa'ee closity soodaan keenya maal agarsiisa purpose of closity dha purpose dha okay asin keenya maadha it's reason dha reason of closity dha soon keenya maadha it is result of closity dha okay result of closity dha and because in keenya maadha is reason of closity okay reason of closity karaa sadii ibsina tokkoffaan so as da lammaffaan because da sadaffaan ammoo maadha since da jechuudha sadiin kun faayidaan isaanii maadha they used to express reason of closity jechuudha sababa agarsiisan jechuudha okay so ammoo result bu'aa agarsiisan jechuudha so that ammoo purpose da jechuudha why so that like you know such as that akkasumas ammoo such that barane jechuudha topic kana class party make afa katen beku lala du de lala okay purpose of close with accuracy search gola sini baachu kanaf gaafin kuni akum sinis agartan jechuudha malf keessa qaba kun debit on dandau maybe kuleton dandau malf nan asle de jira asle de jira kana chun asif because to quantef debin kun laman bakta to dandau jechuudha kanaf debin kenamada it is result of close jechuudha why bua sa jira jechuudha okay bakka so kana kambirama faramdanena bakka so kana bakka birama faramdanena for the reason faramdanena okay so barisini tola for the reason consequently okay as a result thus hence therefore kana hunda faramdanena jechuudha okay for this reason okay consequently okay as results okay thus okay hence okay therefore okay kunnin hundiliyu kami wal fakata sodan wal fakata kanaf bakana tibmachuna people who are promiscuous must know that they are in trouble so or for this reason or consequently or as a result or hence or therefore what I want to advise them okay amala bada orot qaban kana akamita ka gorsu ibsa jira jechuudha kanaf debin kenna maadha debin kenna si ta jechuudha debin kenna si is the result of close jechuudha okay kanaf jechuudha therefore jechuudha bratin therefore jechuudha therefore yoruba full stop qaba debin sira ma qaba koma qaba jechuudha all right Gafini town, dash our economy is showing a tremendous progress. The fact that okay, economy kenna one tagari agarsajira ademsa bareda demaja chura. The fact that there are millions of citizens whose livelihood is below the doldrums of poverty compels us to accelerate our fight against destitution and reach death. Okay, it's rich dinner sechuda. Okay, gafi wae maliti amalle gafi wae contrast sechuda. Okay, gafi wae faala sechuda. Asi economy kenna bare dema jirada. Asi ammo ollan kenna hiyuma kesira rakko kesira ya sa jirchu. Kanaf gafi na sechuda. Kuni use yo single da bata sechuda. Ya disa yo bachu da dabdani filan ora bachu da nete sechuda. Tokofa despite of wani jira mjirchu kuni despite of jirchu despite in of ifran qabachu tokofa lafa however okay however chun yaw akum stagarta kana chuda sani wal fakata okay I mean however chun fala la chud however chun taulle chud okay and despite in malordofa despite if in spite of in debit onunda lamen satu debit onunda garu samal mal fundura mal budra faramdani the use after noun phrase dan faramna churu fakanya despite jenne asitma du fukaba noun of phrase du fukaba churu noun phrase du fukaba churu koile in spite of ile mal fukaba noun phrase du fukaba churu garu mostamo why falla sajra churu male why noun phrase yokanamo gale tumura faydamo wakanamo gale tumurtu yokanamo noun phrase why gale maka sanjuru churu all right kanaf koilen taw chura demin ken gabina mala however tawle chura however our economy is showing a tremendous progress economy ken hala galidan dema jiratulle nanon ken namonni
baay'een isaanii okay miliyoonaan kan lakkaaman maalidha hanqina keessa yookaan immoo rakkoo keessa jiran jechuudha. Okay gaaffiin dhumaa I have read dash books on how to make life peaceful with a partner and have found them. Okay, found them very useful. Kanaaf gaaffiin kun waan salphaadha. I have read dash books. Kanaaf books maadha is countable noun waan tara kam jechuudha. Kanaaf any books in jedhamu ismaadama some books jedhama jechuudha. Maatiin wanta lakkaa'amne jechuun fayyadamna. Ayitti fakkeenya so amma oil jedhee ta'uu danda'a. Yookaan immoo rice ta'ee maash ta'uu danda'a jechuudha. Kanaaf asitti wanta lakkaa'amu waan ta'eef wanta lakkaa'amu wajjin maal fayyadamna? It is samii fayyadamna jechuudha. So I have read some books okay on how to make life peaceful with a partner jechuudha. Kitaaba muraasa dubbisee jira jechuudha. Akkaataa life hin jiruuniti deemtu waa'ee akkanas dubbata. Walumaa galatti deemii kenna san fakkaata jechuudha. Alright. Okay. Walumaa galatti daawwattoota kiyyaa gaaffiin waa'ee giraamariidha. Kana fakkaata. Gaaffiin kana fakkaatu. Maybe dhufuu danda'anii dhufuu dhabuu danda'an. Walumaa galatti gaaffii kanneen keessatti nuti kaayyoon keenya guddaan maalidha? Giraamarii barachuu jechuudha. Okay? Giraamarii barachuu jechuudha. Gaaffii asirraa kanatti yookaan waan ammaa ta'e haga ammaa ta'e irratti yoo giraamarii paartiis hin galiin just you can ask me anytime. Okay, yero kam yuna gaafachuu dandeettan jechuudha. So I'm so ready to respond to your question. Gaaffii kana deebisuudhaaf yeroo hundayyuu qophiidha jechuudha. This all and again